nama akka hudduun tiyya luqqaatu jaaladhetu jira. Wallahi nama jechuudha yoo silkii isaa waliin haasa'e kushina seenaa nyaata godhachuun feene nuti dubartii wani nu miidhaaru akka fooqii jaaffaa miti 16 gubbaa of darbinu nu godhaa jiru buufata xiyyaaraa dhannee Ameerikaa deemu yookaan Dubaay deemuudhaaf makiinaa eeggataa jirra. Kana jechuun onnee dhiira nuun feene keessa seenuudhaaf dhaabbachuutti jirra. Rakkoo nama shamarran guddaan qaban bara abdii. Nama caammaa lakkoofsa 38 godhatutu iyyuu 25 godhachuudhaaf giddii lukatti dhiibu jira. Santu nu miidhaa jira. Eegalee caammaa quxurii 38 dhiiftee quxurii 25 bitattee wajji rakkachuu jirti. Eegalee nama miidiyaamii godha nama XWX uffatutu iyyuu ismoolii jechuun wannoo bitatee yookaan ammoo miidiyaamii bitatee yookaan ammoo wannoo bitatee laarjii bitatee waliin cannaqamu jira uffata. Akkas jechuudha. Nama hin jaalanne jaalachuu jechuudha. Nama sin feene fedhuu jechuudha. Dhiirri keessattuu yeroo ammaa si gane siin hin jettu. Waan wayii irratti sin feene taanaan jalmaa dhahee waan biraa sitti haasa'a. Egalee gaafate waan wayii gadi fiddee itti haasoftee akkana jettee ati itti qaaxxee sin fedhu taanaan mucama isaa footti qara dhoqqee laaqaa jiru kan cadhisee laalaa jiru kan Abdurrahmaan hin dhiiftu waan san kaayi mucaa kana fuudhimee jedhaan. Intene kan waan ati itti haasaa tokko hin taaneef jechuudha egalee. Hin fedhu yookaan hin godhu siin hin jedhu sargii nu godhi jettee itti haasofti. Inshallah meni gona rabbaadu kai me shishara kai banash matan nu kuba jira aga shishara kete dhuftutti dubbi kanit deemuun harkaa bada in qaanfattille siigale kutte waana san jidduun balleessinaan ittiin deebi'anii bare jidduun balleessuun itti deebi'uun ni ulfaata siigale miti kutte siigale nikaa haa godhannu jettiini yoo nikaa haa godhannu jetteen tanuma keessa uff wallahi billahi hadda Itoophiyaa dawwalee jireenya kana jibbe seeta akka faasanii kanaaf wallollee bar ibidda kana walitti buufne wallahi jiraachumaayyu jibbe maal jiraadha jedhe ansira maal balleesseera rabbii kanatti qoyira kuttee hin jirtu bakka yaadin jettee saboota sahabii hojii isaa gahee yaadini bakka jettiin isa gorsutti kaatii irraa cufatee kutee silkii takka dabarfatee lama dabarfatee sadaffaarra jalaa kaasa utuma silkii kana kaasuun itti ulfaata akkana laala maal yoo jette bar shintibeetii dhaqee jedha shintibeetiin namni mara cuman lafa laalaara ada faate ada bodyguard ucina keessa nurra deemartaami oo gurraacha ne goote wallahi billahi yaan a'udhu billahi anti saati sadi guutuu akkana nurra deemuun ulfaatu garuu ara mangta de gurre rabbi adite guyyaa hunda sanduqa reeffa bituudha innis qaanfanne ama sanduquma reeffa makiinuma sanduqa reeffa badhatee deemu argina baruma kana keessa shamarran meeqa wal fite uffite inde fakkeenya godhatanii ammoo dhiifa manaa godhaa deemaa jira maal godhu fi laayivii seenta deemi. Oh shamarran sunniin badii dhiiraatiin funa jeesti. Hai badii madhiiraati maa kunuuta kaleessa Dubaayitti fooqii gubbaa uf darbite jedhan sun badii madhiiraati. Maal godhennaan uf darbite. Itoophiyaatti galee kun warra mana roomaantii kana mana wiiksii kana harar biiraa kana keessa galee akkana ammateetiin dhugu tana fuula ishii dhossee suuraa itti erga. Viidiyoo itti erga. Maal ta'a dhiirri isa bichaadha har'a dhiistee kan biraa bira deemti. Akkamitti dhiifte illiqi qabee. Hinaaffaadha malee jaalalli nuun jiru isii keessayyuu hinaaffa. Hinaafatu yeroo ammaa jaalala caala paarsantii jaalalaa hinaaffa caala. Hinaaffa caala wallahi billaahi. Saanduqa reeffaa isaaf bitaa akkamitti inni isiniif bitee taa'anni. Sanuu tiiktookii irra dhufee natu akkana isin godhe galgala uummata raggata taa'e. Obboleessi isaa gastii biroo irra booya inni taa'ee natu akkana isin godhe jedha uummataan. Garuu waliin qabdanii nu dandeemina. Akka waan jaalala beektu sin godhuusi.
jaalala asirraa agarsiisuun irra jira sin. Oi gizee dubartiin isin mee rabbiyyadha godhe dhiiraa deebinaa deebisa. Gizee dubartiin akkasi jaalattu sitti himtee bakka maan sii ta'uu siin jettu akka ilmootitti ija keessa si ilaaltu akka ilmootitti si hanka baakkamtu akka ilmootitti si kunuunsitu si galee gizee ati qufaate qufaa sanirraa waan haftuun seenne fiiddee dhuftee bishaan afaanin siqichu hirriba keessaa kaatee ka'ii waa nyaadhu siin jettu maaliif isii akka soddaatiitti achi keettanii jaartii barbaadattan. Dhiira hundaa miti kaasunneen. Hai, maal taate rabbiin nama bar ilmoo ofii mana keessatti dhale yookaan ammoo isii an obboleessa kiyya se'anaan jedhe jira bar wallaahi rabbi kakadhe an bar ilmoo dhalche sanuyyuu wallaahi billa osoo hin beekne dhalche ani ilmoo sanuu obboleessa kiyya se'anaan jedhe. Sila jaartii dandeetan maaliif akkan addaan fagaattanii teettan yeroo dheeraa maaliif walitti ammoo maal wallaahi ni inni illee naani. Maa akkanatti teettarree an abboo ilmoo sanuyyuu wallaahi billa obboleessa kiyya se'anaan jedhe. Bakka hin jiru miiraa mibbaan nagar yelle du'e keessatti jechuudha akka haadhaatitti achi kaa'ee jaartii barbaadata deemu. Isitu keessa ajjeese bar. Maal keessa ajjeesi kunuunsuun of keessa ajjeesuudha. Qoy wanni kun waa yeroo dhiyeenya kana dhufe moo waanuma dur jiru inni hin galle. Wallaahi abdiin amane dhiira akka dubartii dhiira akka dubartiin kunuunsitu. Dhiira dubartiin utubaa taatee jedha dhaabattu uf dagatu hin jiru. Silkiin maan isaa bichaanii chaarjarii yookaan waayifaa hin dhabin achi booda jireenya achi booda tirfiidha. Isitu danda'a jechuudha. Bas. Silkiin maan bichaan chaarjarii hin dhabin. Jireenya achi booda tirfiidha. Maal jennaan isiin hin dandeetti. Kiraa manaa hin dandeetti. Gaasa makiinaa hin dandeetti. Waa hunda isiin ni dandeetti. Silkiin isaa bichaa chaarjariin fixatiin wannoon dhaabini. Gizee manatti ol galee silkiin garaan lafa gaggara galtee ta'etti gizee isiin shintibee hidhattee ol gara galti qallaqe. Paatarni guyyaarraa jijjiirama. Paatarni guyyaarraa jijjiirama. Isinillee akka adurree kana paatarni ma isaa eeddi. Waa'ee san dubbannaan kun mataan aaree. Dallane haga barrii tana cufatee fiiguun muddama mana irraa gad. Bahee kutee gisee asii itti bilbiltuun kaasu silkii xiyyaara kaa'e waayifaayi hidhate hiriyyaa isaarra taa'ee haasa. Silkiin xiyyaara seente gisee achi hafuura zeebee galee sila silkii maaf hin kaa'u ta'e chaarjiin irra fixattee cufattee silkiin jedhan. Badima dhiiraa bichaa maasofta akka shamarranillee irraa naasoftu xiqqoo guyyaa takka takka. Dubartii yaa burree yoo sin jaalatin yeroo sitti naaftuu hin qabdu dubartiin. Yeroo sitti naaftu gizee mana keessa si kunuunsuun rakkattuu hin qabdu. Wallaahi burcuqqoo buna itti dhudde yeroo si jalaa kaaftu hin qabdu dubartii yoo sin jaalatin. Burcuqqoo ati buna itti dhudde yeroo si kaaftu sirraa hin qabdu. Gizee unkaan akka nugusa akka mootummaatitti makiinaa si jalaa bantee maali karaa minxaafi diimaa si yaabtee jettee si simattuu miti. Gizee burcuqqoo shaayii itti dhudde si jalaa kaaftu hin qabdu. Firaashiin keetuun dhafamu akka keessaa kaatee itti deebita. Gatii si jaalattuuf kan dubartiin sitti naaftu. Si qorattu. Si maal jettu. Nyaadhu dhugi kasiin jettu. Dubartiin tun lama jira bara. Takka tama akkanaan ati akkamitti janaajantaa sitti hinaaftu. Takka tasillee kunuunsitu tasittillee hinaaftu. Sillee si kunuunsiti. Xuriin kan keessarraa miicama. Uffanni kan keessi ilaallama. Maachii maal uffattaa maal taata. Hirriba irraa gisee kaatee sagaleen kan kee furdate maal taate lubbuu siin jetti. Digalee. Eessa jirta akkasii sun sin? Jirti. Barbaaddee dhabdee jechuudha. Kan argine kaa kunoo. Tasi feetu ati hin feetu akkamitti argita? Isin ta biraa barbaaddan googilii keessa nuti ammoo kan jirru jechuudha iimeelii keessa jirra. Googilii keessa hin jiru noo. Isin yuutuubiidhaaf tiktookii irra barbaaddan nuti kan jirru bakka birooti. Ati faate waan dubbattu kana hunda paarsantii olaanaa ofirra dhaabbattee dubbataa argaa jechuun namni hundi wal fakkaataa kan taane beekaati. Wal fakkaataadha miti abdiyaanuu wal fakkaataadha hin jenne. Gin ammoo jechuudha dubartii qulqulluu akkasiisan dubartii qulqulluu akkasiisan tan akkasiisan tan akkasitti si feetu san ati hin feetis.
Laal ati hin feetu akkasii si feetu san. Dubartii jireenya kan keessatti dabalamtee jireenya keenya akkana sirreeffanna akkana goona waan akkanaa dalaganna akkana godhanna siin jettu hin feetu. Tan ati feetu taa akka hin beektaa. Bal'aatu beenamee hadda gabbaanee alarraa kapchiinoo dhumna. Osoo nas kafee mana keessa jiru. Beenamee ala hadda gabbaaneetiin magdoonaatii nyaanna. Hara hodha mana keessa waa dalaguun na jibbisiisee raadhumee waa xalabi. Uffata wayii uffata bareedaa sun dhufe sila shi'inni irra mee laali. Taata harkaa qabdu sana. Qulqullittiin ammoo tasifaan tan karaatataa jirtu san ganna namaa galgala si barbaadaa jirtu jechuudha. Akka yeroo oovarii xalaban oovariin akkana si soxxu sana ta'e akkasii jechuudha. Eegalee. Hin jirtu. Shamarran si jaalan rakkoo qaban akkanii wallahi dhugaa jettu sin jette akka jettu. Sani jaalala saadha. No bakka san sirraa fudha san dhugama. Sun dhugama tammatti itti dhugama sirriitti. Tasifeetu ati hin feetu waan ta'eef waan akkasii san qammasuun hin ulfaata baay'ee ulfaata. Ganama lafaa kaatee marqa nyaachuun ni ulfaata yoo ganama lafaa kaatee shiroo misiraa nyaatteeti. Taatee haasoftu sana eessattuu agarree hin beeknu garuu. Siin jedhee bariin argitu onnee kan kee keessa jirtuuf qaamaaf qalbii kan kee keessa jirtu ta biraati waan ta'eef ta shiroo misiraatiin garaa si gubdu malee ta lafaa kaatee marqitee si nyaachiftu waliin beektan. Eshi kanarratti amma gara saa tokko fayyaa jala taa'ee si dhaggeeffadhe. Gaafii kana bichaa si gaafadha sanirratti deebii gaafa barbaada. Ta'uu baannaa warra gannee asumarratti xixinnaa jechuudha. Ana amma miila keessa galee na dhagaye. Dubartiin ani sitti maali? Dubartiin nama dhiira isii jaalatu, dhiira isii kunuunsu, dhiira isii mataa qaqqabatu inuman jaalattu. Kamin ka raggatu san? Ka deeme jedhee ofirraa dhiibu san? Si galaami? Ka jireenya kiyya guutuu siif jiraadha jedhuun san dhiistee ka isii raggatu seensa. Achiin booda ka isii raggatu san gaafa isiin bira dheedee achi madooyitee sunillee achi xallasee hin jaalatuun kaasun. Achi xallase dhuftanii kun asirratti akkaatama boottu kana nurratti boottan. Akkana ta'ee akkana sanii wal nu qixxeessitanii. San jedhee barnaan saafu jecha sani jedhee bar. Nuti dubartii wani nu miidhaaru akka fooqii jaaffaa miti 16 gubbaa darbinu nu godhaa jiru. Buufata xiyyaaraa dhannee Ameerikaa deemu yookaan Dubaay deemuudhaaf makiinaa eeggataa jirra. Kana jechuun onnee dhiira nuun feene keessa seenuudhaaf dhaabbachuutti jirra. Amma dhiira sanii maaliif wal nu qixxeessitanii nama jaalladhe tokko aarsaa meeqa kaffalee dhabe nama hin jaalanne dhayitee achitti kuufte atichi caccabdee bullooyitee isin deddeebitu anna keessaa baate fakkeenya sii kennaa jira. Nagaa keessaa baate amma sanii wal qixxeessitanii akkamitti sanii wal qixxeessitan? Anamma ofirraa fakkeenya kaasee haasa'ee ture bari naasaa yoo jala kana turte anamma nama akka hudduun tiyya luqqaatu jaaladhetu jira. Wallahi nama jechuudha yoo silkii isaa waliin haasa'e kushina seenaa nyaata godhachuun feene sigalee yoo silkii isa dubbise waan biraa hin barbaanne sigalee bakkuma ciisuu kana taa'ee tiktook amma haadha faatetti suusii jedhan kun ammatti suusiidha miti. Achumarra ciiseetumaan sila bakka isa gurra jala kaadheetumaan shokokima isaa bichaa dhaga nattillee haasa'ullee baatu dantaa biyyaa miti shokokima isaa bichaa alla rahamaa qalbiin nagaa isaa haa taatu maatii firoottan isaati rabbiin jajjabinna oftafi jajjabinna haa kennu anaallee sabrii haa kennu kutee amma inni addaan kunne gin ammoo jiraachuutti jira irraa hafe eegalee akkasii bara. Inni balleesseetiin irraa hafte moo osoo inni balleessin irraa hafte ofii balleessitee irraa hafte moo isatti balleesse? Ani ilaali naasaa kiyya dhiira tana jechuun ana jechuun waan takka osuma beeku dogongora osuma beeku jechuudha irra caala paarsantii caala osuma beeku shakkii mataa kiyya keessa jiru dogongora maali nan jaaladha yeroo nan kennaafi hamma jiru isaanitti nan kunuunsaa waliin nan deema gin jechuudha qormaatan isa qormaatu wallaahi ofirraan beeku inni dhiirri qormaatan anisii qormaatu ofirraan beektu. Qormaatan hedduu qormaatan jecha torbee nama jaalatanii qormaata dhiyeessuun gaariidha. Of course yoo qormaatan dhiyeessine maal argitare wixxeetii kan kee maal argitaate wixxeetii isii maal argita. Ofuma hiriyaa leetti ergitee yoo inni dogongore taanire. La anka beera dhiira erganii kaanii hiriyyaan kiyannaa janaa jentu sun no. Stalla anamma san yoo narra jaalateeyyuu thank you jedhan jechuudha. Qormaata jechuun akkami ture. Anamma qormaata osoo hin taane fakkeenyaaf hadda waa wayii irra waliin haasofna. Sigalee aniifati dhumne walitti dhumne aniif gurree wal jaalanne karoorri kiyyaa karoorri kan kee karoora akkamiitii si gaafadha. Adaariidhaaf moo tidaariidhaafis hin jedha.
Tidaariidhaaf naan jettaa miti hamma yoomiititti sin jedha haga guyyaa haga naatiin naan jetta haga guyyaa haga sisan si eeggadha. Achi keessa horee guyyaa bichaa laakkaa osoo hin taane si qoradhas illee nama akkamii akka taate haasayaan si madaala jechaan si madaala wanta akka si jala qabee ka'ee hooman goone kana si jala akkana goonadhee si jala qabee ka'ee si ilaala waan san keessa na deeggartamoo nan deeggartu si ilaala si galee. Annama bar odoo sargiin hin jirre jaalallee kiyya bar odoo sargiin hin jirre hadda sargii eebaluu tokko deemaa jira akka ajaa'ibaa kanatti caffaraa ollee galla jedhee ni madaala. Deemii caffare rakkoo hin qabu taphadhu gizee keeti gizee naan jedhe bakka ofii hin jirretti deemi rakkoo hin qabu kanaan jedhu sun kaakkala. Okay, rakkoo qaba amma inni deemisin jedhi. Bakka ofii hin jirre akkamitti deemi naan jedhe. Lakki bakka ofii hin jirre miti. Namni kun fakkeenya waliin jiraattanii isa qorataa Nama inni beekuu miti kaabar. Nama inni beekuu miti. Ilaali waan tokko jira waan bakka kanatti waan tokko jira. Namni dogoggora ila dogoggorte bakka kanatti. Ilaali inni fakkeenya sammuun kee dhibbatiin saayibboon ta'e waliin deemiti achitti yeroo keeti bashannanii deebii isin jedhe mirga sii kennuun moo mana kafa ati wal barteen isa qorataa jirta nikaa sirraa hin qabu. Na dhagaye nikaa sirraa hin qabu. Siloo gullee mirga hin qabu laal na dhagaye. Yoo si jedhu dhugaa jaalate bakka akkanaa deemaa ta'ee deemi yoo aan deebi dhumate. Siloo guu mirga hin qabu laal. Haa ishi sammuu kee firiisii haa godhuuf sammuun kee akka bashannantu yoo barbaade. Dhaqiitii deebii isin jedha. Achitti dhaqii ergi sammuu kee bashannanii deebii jechuun sun maal akka ta'e si mul'ate si. Hayyee dayyuusa filadhe anka akkasii suni dayyuusa jechuutti filadhe maal jennaani nama kana hin beeku eenyu naan jedhe laa namati beektu miti jedhaan ofiin ajaalatee jira siin galee an deemee achitti caffaraa oolee akka barbaade uttaalaa oolee gizee achii galgala galee lubbuutii yanaan jedhu yemin lubbuu noo habiibii. Yemin lubbuu noo. Yoo haafillee sin jedhe rakkoodha bar maana namantu ani kana mana na walla Anuu isa madaaluudhaaf hin jedhaani bar. Anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa. Anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa. Sigalee isa madaaluudhaaf. Isa qorachuudhaaf. Sigalee itti dhiyeessa. Nama gaafa jalqaba walitti dabalamnu sargii godhannaa akkana godhannaa jedheeni. Okay rakkoo hin qabu. Ara waa hundaa ni goona wallaahi wama qalbiin tante jaalattu inshaallaadha. Ji'a takka booda ammoo odoo sargii godhannee ni feetaa jedhee gaafadha. Mee rabbii waliin dabalee sargii godhan arabbu anzaamaa akkasiisan hin fedhu jedha. Maaltu waan gaafa duraa sanirraa isa jijjiira? Jecha gaafa duraa naan jedhu sanirraa maaltu isa jijjiira? Ata ooltee bultuun tiruun lafee godhattiidha moo maalinni? Wannummaan gaafa duraa rakkoon qabu naan jedhee ka'ee amma jijjiiramuuf maali? Walumaa galatti ilaalaal waan an jette an jedhin kaan nama waa jechuun jaaladhu. No, rakkoon qabu naasisa. Harkaa lubbuun waan takka jira. Shiboo wanni tokko agartee ilaalaali. Shiboo elektirikaa tokko ka wannoo shiboo teeleen wannoo booksii ispaaltii gamatti dhaaban tokko booksii bal'aa sana agartee guddaa san ka teelee. Agartee? Shiboo san wannoo san keessa booksii san wayita banan wannoo san banan achi keessa maaltu jira? Shiboo maal jira? Shiboo ka akkamtu jira shiboon sun? Shiboon sun waan isaa siigala akkasii laaltee waan sun siigala wanni sun. Maaltu jira? Shiboo walxaxaan tokko hin jiru waan biyyee fakkaatu akka bakka namni nama akkamitti harka kana godha tokko mulla sitti mul'anne. Bakka sammuun dubartii akkasii nu isin jalaa bahuu hin dandeenyu saayikooloojiin keessan qabbaatu. Kudha lama duratti haati faatee jettu sanii bare shiboon ati bantu sun naasisa edda kudha lamaa san ka wal keessa babbaadu. Saayikooloojiin keessan. Jalaa bahuu osoo hin dandeenye naasaa. Short keetu sun. No, dhageeffadhu laala akkasii miti jechuun ati wanni ati yaaduu qabdoo jedhatte dubartiidhaa fi farda sangaa abbatu qabataa san. Bakka dubartii situ qoraafata. Abbaan qoraasa si biraan gahee miti. Abbaan bar qoraasa si biraan gahee. Qoraasuma lammaffaa akkamiin situ gajjabeessee qoraafata akkasiif taatutti. Farda akkasiif ta'utti leenjiftaami. Dubartiillee akkasiif taatutti leenjifta. Gaafati dalfasoo taateeti mankama buddeenni afaan banu taatee iginoor goote kadhifte yaa dubartii san jireenyaaf hin feetu yaa ammoo dayyuusa jechuudha. Lamaanuma kana keessaa tokko. Sigalee lamaanuma kana keessaa tokko. Ammallee akkasii miti bara harafaa ta'ee ammallee yoo akkasillee taate yoo akkasillee godhan taate bakka hin jiraami mirga kiyya gadi qaba bakka hin jiraami akka garbaa tokko na godhaa kan laalan hin jira baramma warra ammaa kun jechuudha.
garbummaa miti bara akkam beekta amma uume maaltu jira laali. Fakkeenyaaf tokko tokkotu jira kan gisee lafa ol ka'e dubartii tana bakka dha'uun laalla. Sun gabrummaadha. Anama akkasii sun ka gaafa dha'ee hidhii tana na qurxee hidhii lammaffaan eeggadhuuf taa'e. Hidhiin takka na qurxamtee malee takka qabu sun lammaffaan eeggadhuuf. Albee fudhatee natti ka'ee gaafa inni xiyyiitiidhaan girgiddaa irratti na fayyisuun eeggadhu. Takka albee fudhatee nakkaanaani akka naqalu sammuu kiyyatti hima. Namni sun akka naqalu xumura irratti akka aniif inni wal qallu jechuudha. Sadarkaa albee gaafa ga'e, sadarkaa shugguxii baafachuu gaafa ga'e, sigalee sadarkaa na hudhuu gara kokkeetti na deemuudha. Fakkeenyaaf jaartii asiin dura taajuu shurrubbeedha. Hudhee kana harka isaa kana as keessa galfatee hudhee qiiqi godhee addaan baasee walitti deebisan. Gaaf kan akkasuma ajjeesee jechuudha. Gara lubbuutitti gaafa na aggaame yaa gabrummaa guddoodha. Gin ammoo dubartii osoo inni mana taa'u isiin miizee namaa taatu. Alaa kulli haali walumaa galatti amma fakkeenyaaf ati safatanuudhaaf ka'ee deemaa jettee sargi kana. Urgeen hin jirre immoo inni immoo ka'ee deemisen jechuun suni dogongora guddaa jechuudha. Eegaa Waan eegamu. bakka ofii nama takka nama san bakka takka akka hin beekne waan takka irraa quba hin qabne rakkoon qabu deemi yoo naan jedhe waan Waan asirra ooltee hin beekuu jechuudha. Eegaa Ati waan fedhe dalagaa ooltee galgala galtaa jechuudha. Akkuma albuudaa hin biraa jiraan. bahe malee inshallah yoo mana biiraa oole maal akka mana qabu. Saa. Dirqama bakka takka bakka naqu san na gaafachuu qaba. Eessa eenyu dhufaa jira. Namni ati waliin deemartu hoo eenyu. Siigalee maal godhuu deemtaa yookaan waliin dhanna. Si geessee deebi'a. Bakka sanuu baruunu waan takka bar si geessee deebi'a. Yoo jedhe rakkoo. Amma inni ilaala akka waan dantaa sirraa hin qabne tokkotti ilaalamaa jechuudha namni akkasii sun. Ta'ee ka dantaa hin qabu narraa waan dantaa narraa hin qabnee fi gara barbaade yoo hin deeme haajaa isaatii miti jechuudha. Waan barbaade yoo hin godhe. Isaan irraa si deeggara. Kaadhimummaan haadha faate kaadhimummaa yeroo ammaatii fi yeroo duraanii gaafa siin jedhu kan manguddoota osoo hin taane kanuma yeroo murtaa'e wahii dura jiruu fi nama jiru jidduu garaagarummaan jiru ni jira. Fakkeenyaaf intala takka kaadhimachuudhaaf yookaan intalti takka dhiira tokkotti heerumuudhaaf maalummaa walii beekuun wal qorachuun turanii jaalala waan jedhamu kana fakkeessallee turanii oolanii bulanii maalummaa walii beekanii eega mudannoo hedduu keessa dabranii booda wal kaadhimatan seenaa fi duddubbee walii waan keessa waliin dabran aarsaa keessa dabarfatan san hunda beekanii eegas booda jaalala yeroo dheertuullee fa'aa waliin jiraachuu danda'an. Haa ta'u malee kan kaadhimummaa ammaa keessatti nama torbaan kana jaalatee torbaan itti aantu ammootu fuudhee manatti hin galatu jira. Inni waan isiin beekin ka isiin waan isaan beekin jechuudha. Inni bultiin akkasii sunniinoo faayidaan argata bultiin sun umrii dheeraa ni qabaata yeroo dheeraatiif yeroo gabaabaa jidduu akka danda'amu. Namni akka kiyyatti harbaana jalatee kamsaan ikaaf dadda fi laakoo warra keetii as kenninaan jedhu karaa lama laala. Yaa illi kee wayita tuttijiraa kan intala wayitii wal dhabe odoo isiin hin heerumin na fuudhu siigalee onna darbu. Yaa ammoo ati yoo laaltu midhaan tokko ka ishigii jiru gubbaa kanaan ittiin seentaati. Ruuzii wayii ashagamee yoo sii dhufe fakkeenyaaf deemtee yoo mana bargaraa deemtee bargara ajajatee feestaalaa waliin ni nyaatta. Nama keessa hin beekne jechuun nama ishigii jiru jechuudha. Kitaaba cufaa jiru kitaaba hin dubbifamne. Intalli takka gaafa si jaallattu maatii kan kee jaallatti. Haadha tante, abbaa kee, gosa kee, hiriyyaa kee. Akkasi kabajitu sanitti maatii kan kee, hiriyyaa kan kee, waa hunda kan kee kabajitu. Waan ati qabdu san hunda fudhattee kabajiti. Sigalee si qoratti boruuf bilcheessite. Akkasuma dhiirri dubartii takka jaallatullee ni qorata. Isiin tun tataatuu jedhee qorata. Laalee akkuma gisee makiinaa tokko bari yeroo mana irraa baate wayii akkanuma gootee qulfimatti galchitee kaateetiin ariita. Dirqama motora ho'isuu qabdaa miti akkas motora bultii ho'isuu qaba. Qorachuu qaba. Isiin sun takkam akka taate. Ta waliin bultu, ta waliin turtu. Zariin isii zarii akkam. Haati isii haadha akkam. Egalee akkasitti achi qorachuu qaba. Biyaansi ji'a takka. Ji'a lama ni gaya akkasi qorachuu qaba. Lubbaama kun ammoo wal bilcheessanii kaanii wal fuudhani. Wal laalanii kaanii wal fuudhani. Wal qammasanii kaanii wal fuudhani. Shari'aa wal fuudhaneetumaan. Akkanumatti ta'anii haga rifeensattiin isii kun akka rifeensa nasaraa gursuun duubatti achi kututti lubbumaan. Lubbumaan. Lubbu osoo jedhu
Gaaf kaan lubbuu fi nuuf darbiti. Lubbuu osoo jedhu lubbuuf darbiti muka gubbaa. Mee jaalalli waggaa sadi booda nikaa waggaa sadi booda kama maaliiti? Maaltu hanqate? Wannummaan inni oduu akkasii lubbuu naan jedhu waggaa sadi booda waliin nufidu maali? Eegalee maaltu jira? Amma beektaa janaan leen yoo dheerate jedhe keeriin qabu beektaa. Badaa Bushaara. qofa Jidduma isaanii keessa yookaan waa seenanii maasalaama dubbiin dhumatti. hin jirtu Haga feete malee. jaaladhu nama tokko. Yeroo gubuun immoo jechuun meebi ji'a muraasa sirraa fudhata nama tokkotti sittee barachuudhaafi. Yap. Garuu waggaa 3, 4, 5 kuni wallakkisaara. Warri wal jaalatan illee gisee maankararraa dabsa ittiin baay'isina. Jiini lama ni gaya. Jiini sadi ni gaya bas. Isii halaala godhachuuf isiin isa halaala ta'uuf inni isii halaala ta'uuf. Meebi biyya garaagaraa yoo jiraatan haala jiruu boqonnaa irraa wantoota tokko tokko irraa isaa mijachuu dhabuu irraa taa'imii hojii ta'uu irraa walirraa turuu danda'an. Alabalazzaan nikaadhaaf qoyme abbaa kiyyatu jaartii biraa lammeeffataa jira. Qoyme obboleessa bira qotuyyuu maalii akkas ta'eeti intala butee gale. Qoyme akkana taane. Qoyme akkas taane. Bannaashmee qoyme waa'ee nikaa yoo dubbadde kun sukkaarri miilaa ka'e sammuu kanaan bahee gubate hidda kana baase. Waa'ee bultii itti dineensaa ta'ullee hidda baase. Waa'ee bultii Meebiin jiraa mi'a namni tokko beektaa amma haala jireenyaa karoora adda addaa waa wali qabatu jira. Biyya ormaa kana beektaa yoo jiraatan illee jireenyi sun akka ati si yaaddisa siin taatu. Namni kun waa guduunfachuu qaba beektaa waan san seenuuf jechuudha. amma wanni baddaan jiru maali beektaa ume dhugaa himu. Bakka feetu haateettu feetu haadeemtu. Ani waan akkana kanarra jira. Waan kana inshaallah akka yeroo kanaatti ni xumura. Yeroo kana yoo xumura yeroo kanarraa halaala siif godhuudha deema. Argitee jaartii halaala siif godhuu deemaani. Nikaa siif godha. Hagatti asitti waa meeqa wal kunuunsutu jira. Siigalee abaaboo walii erguun jira, kennaa garaagaraa walii erguun jira, jaalala dhugaa walii haasa'uun jira, taa'imii walii kennuun jira, sinti nagara alla. Waa hedduutu jira. Siigalaan miti. Waggaa takka booda na eegi jedhee ka'ee miisajjii isiitu iyyuu guyyaa jaha booda deebisa. Ofiiganaatii waggaa jaha booda eegdee. Rakkisa ollaa. Dhugaa itti himee karaa sagantaa asitti na eeggadhu rakkoon qabuuti. Achi asitti garuu xumuruudhaaf mokoruu yaaduu qaba. Siigalee malee kalaas isii ji'a jaha jedhee jira. Jiini jaha sun isa immoo waggaa jaha itti fakkaatti. Waggaa jaha. Akka jiini sun bira jiini jaha bira gahu hin beekne. Gaafa jiini jaha bira ga'e isii waa'ee san itti dubbatte kun hiddi isaa kallacha baase. Gama jettee umriin nama ammaa akkasuma taati jedhi. Waan nuti nambisne akka homo dubbannu wallaalee waan nuti nambisne. Rufuu qabatu dadhabne wallaahi nu qabata. No garuu iyyuu gorsi kee kun maashaallah wallaa gorsa baree torbaa keessa guyyaa lama lama gorsi shamarran jala jirtu gorsa kana fudhattee irratti hin oolin dhugamatti waan Shamarran jedhe inshaallah of keessaa baas. maal godhatee bakka sabbaree dibaa harka kennatee ni sabbaree bakka hima dhiisee maal godhatee Amshir miira keessa seenii ni dhiisi. maal godhatee sila maal nutti hambifte Kana namni ilaale ume kana jechuuni namni bultii isaanii aarsaa qaban jiran. Siigalee. Akkas. Anamma gaafa dubartoota illee haasa'u. Ani mataan kiyya waa hedduu dogongora dalaga. Qulqulluu jechuudhaan takkaan qulqulluudha jedheen beekuun. Waa hedduun Akkan. dogongora. Waa hedduun balleessa. Waa hedduu jechuudha siigalee kan uffataan uffannee jiraadhu waa hedduutu jiraachuu danda'a. Gin ammoo dogongora baranaa barattaa nuti deebiin beekuun. Dogongorri kiyya jiini lama nagayaadha. Yoo ta'e yoo hin taane waan kan keessaa bahuudha. Siigalee. Yoo fireendummaa yaada fireendummaa yoo jaalala onlaayinii irraa garaagaraa haasa'u jiini lama jiini sadi nagaya. Achi booda waan san akka saree hudduu eegee kutaniiti ittiin deebi'u. Nan baqadha jechuudha. Bakka hin taane ofitti hima sirriitti gadi qabee osoo namni natti himin ofii kiyyaa ofitti hima. Hin taane jedhee gaafa nama tokko walitti dabalamullee gorsaan namaatiin inni makiinaa oofa inni akkasiiti inni piroofeesara inni injiinera naan jedhaniitiin ittiin dabalamu. Ofii kiyyaa ofitti himeetti dabalamu. Gaafa biraa deemullee nama gaafadhee abboo akkanaati namni gaafa namni nama tokko natti busheesse inumaa naa ta'e namni sonanitti cimaa iyyuu.
abdiin badaadha gaafa namni naan jedhe itti cimaan. Gina immoo of eeggannootu jiraachi keessa maaliif jennaani dhibbi namaan jechuun amala abbaan qabu tokko namaan jechuun gadoo nama qabu. Jechi nama 5-6 irraa natti as dhufee jennaani bakka injiraa miti of eeggannoodhaan socho'a of eeggannoodhaan jechuudha. Sirriitti of eeggannoodhaan deema. Ittuuf gadi hin dhiisu maal hin jedhu of eeggannoodhaan socho'a. Gaafa kufellee akka miidhamnetti jechuudha. Gaafa inni kutellee akka miidhamnetti onnee tiyya tana keessa yaati tun waa jiraachuu waan jedhu as keessa kaa heddeefate kenna. Yaa namichi kunni kutaa yaa namichi kunni jiraata jedhee hin deebati galee. Gaafa inni kute ammoo alhamdulillah oluma deebi'eetumaani yoo turreen isaati mana isa kiyya keessa haftee jiraatte gadi baasee balbala foon qulqulleessee yoo ammoo ka onlaayinaa waliin haasofnu taate dileeti godhee maqaa isaatii fi suuraa isaa bakka wada iraasota mallishee nooraallo. Bas kanuma. Malee maal godha ishii isaa nan fedhu ani yoo of ajjeesimee maal argadha. Isaa nan fedhu ani yoo mana kana keessa taa'eetiin akkanatti mataan jaalle isaatiin akkanatti suuraa qabadhee akka waan inni du'ee kanatti onnee of tume maal godhamee nani. Warri saanduqa reeffaa gubbaa dhaabateetiin nama ajjeefatee akkana of tumuu waan finne annama osoo jiru osoo na argu na biraa rafe nama osoo argu rafe kaasuun ni ulfaata bara. Yaada faatee fuudhuun miidhaa inni qabu ni jira. Fakkeenyaaf amma dargaggeeyyiin tokko isin warri fuutanuyyuu isiniyyuu hin taane inuu gubattanii inuu azaaba keessa jirtanii osoo isinii azaaba keessa jirtan laallee arginu isinit dabalamna akka numa jiraachuu nu wayyaa jiruma akkanaa tana jiraachuu nu wayya jinjanamaanii fi maalii kanaan jiraachuu nu wayya gaafa nu tarte fuuna ardha fuudhuun hin barbaachisu jedhanii warra waan akkasii irraa qoma dhayatanii amma fakkeenya saahibban kiyya hedduu qaba. Yana na fuudha umriin tun bakka tanan teettu gaafa guddattee waggaa 40 way 30 way taateetiin kooraa daa'imaa qabattee deemtu irraan toltu osoo achi deemtu fa'aa haara galfachuu dadhabdee hafuurri addaan si cita yeroo humna qabdu kanatti ijoolleellee yoo tabsiiftellee harkattillee qabattellee akkasii wayyaa yoo an jedhuun abbaa dhiis waan akkasii dhiis waan akkasii atuu isinuu Na wallah waan gubattanii jiru dhugaa jiru kuni ba. that's wanni reality waanuma jiru Ya isinuu anu yo kasi gubattanii jirame anayu nasi awi na dama. inshallah simaaf jedhaara yookaa Fuudhuudhaan jedhame moo hiikuudhaaf yaadi moo warra mana keessa qabu gubate san keessaa yaadi. Aworo sodate tausan. akkas kuudha laale Yaa maaltu jira beektaa san abdii laal tokkoffaa ati gabbaatee waa'ee bultii kan keetii nama mari'achuu iyyuu hin qabdu. Waa'ee bultii kan keetii irraa eegalee guyyaa sargii yoo himatte irra salphata. Fuudhuu deemaa jira maan na gorsitanii irra sargiin kiyya guyyaa kana ji'a haganaffaa keessaa gammachuu tiyanarraa qoodamaa yoo jette irra wayya malee amma tokko ka gisee gabbaheetiin bakka shishaatti harkisan taa'e bishaan gadi tubboo shishaa san keessa jiru dhiiga jaartii isaa. Abboo namitti na gubdee manarra mataa na nyaatte. Hayi namitti wayii fuudhe seeta. Keessattuu dhalaa kutaa kanaa fuudhuu jechuun azaabaa bara. Namitti nan fuudhe namitti rabbi jallise rabbi na qabe jedha. Namitti rabbi jallise rabbi na qabe. Kabiraa ammoo hiriyichi isaa sun si'ii ibiddaan fiigaartu kana wayii si jala dhaabatee ibidda kana sirraa qooda malee si jalaa fiigaa jechuudha. Isinuu gubattanii siin jedha si deebise. Atuu gubatte ofumaa baaftee icciti kan kee of himtee kaatee gizee namni atuu gubatte siin jedhu akkati na gubde namni hundinarraa bare gubaa kiyya namni hundinarraa maali si arga maayikiraaskooppii kamiin mana kan kee keessa si arge waa'ee algaa kan keetii qulfii kitaaba kan keetii bantee nama kennitee kaatee gubadhee mana keessaa ofumaa ofi himtee gaafa namni sitti hime ammoo dhugaadha jettee harka dhahuu hin qabdu. Waa'ee gubaa mana kan keetii situ qulfii kan kee bal qulfii kilaasii keetii namatti kenne waan ta'eef jechuudha. Ufitti himuu qabda sammuu kan keetitti jechuudha. Fuudhuun dogongora ka jedhu suni warruma jechuudha. Ufitti konfidensii hin qabne. Ufitti konfidensii gaafa hin qabaatiin dubartii ni horadha gaafa hin jedhee ufitti hin himini yaa fuudhuu ni sodaata. Egalee ni horadha bakka. Ani intala akkanaa tana fuudhee akkana godhee ni jiraachisa. Yoo hin taane fi haa deemtu. Yoo kaane ammoo ni jiraachisan waan dhiira irraa barbaachisu hunda hin godha dalagachuu ni danda'a. Egalee isii tana kunuunsuu ni danda'a.
waan dubartii irraa barbaachisu godhuu ni danda'a. Isiidhaaf hojii banee ilmoo kiyyaa fi waa godhee kana godhee jiraachuu ni danda'a jedhee akkuma jechuudha gizee nyaatee ka'ee shiishaa harkisuudhaaf yookaan ammoo guyyaa kamisaa torbaan keessaa guyyaa kamisaa ni qama'a jedhee karoora baafatu san ni bulfadha jedhee karoora baafachuu qaba. Siigalee qama'uudhaafuu karoora baasaa miti. Ji'a 8ffaa keessa sargee ebeluuti jira suufa akka muffadha jedhee bifa suufaa laaluudhaafuu karoora baasaa miti. Bultii isaa keessa karoora baasuu qabaa jechuudha. Yoo karoora hin baasin makiinaan karaa isaatiin ala deema karaa isaatiin ala hin deemu bultiin illee karooraan ala hin deemtu. Kanuma wanni jiru. Amma baram wanna shabaaba akka kiyyaa kana faa sodaachisee jiru amma baay'inaan jaalala dhugaa sun zabana kana beektaa jaalalummaan jedhamu kun bakka haqiiqaa sun badeera hin jiru beektaa jaalala sobaa feekii tokko baay'ate beektaa. Amannee ittiin kaloofne shamarri illee amma in shakkeetti dhiirri illee shakka. Wal shakkamuu ta'e amma jidduu kanatti hundu. Laan hin qabu. Fuudhee hiitte amma namni fuudhee hiike. Akka sana hudduu kute eegee kutaniiti ni gila. Laa bitti ani fuudhee diinne lubbuu. Wallah bila amma nama fuudhee hiike tokko gisee argu. Amma jechi isaa kun lamaan akkana waltu muti singili mataa. Maal taate naan namitti wayii fuudhee jedhaa. Laa ani fuune. An fuudhee leen agarree. Ganaa ta'edha inshallah. No, ni sodaatini. Maali jennaan dubartii situ horata. Amma dubartoonni anammaa fakkeenyaa fi heeruma nan sodaadha. Hedduu fakkaadha heeruma. Ufii kiyyaa waa harkaa qabaadhe wallahi namni akka kiyya heeruma danfaru hin jiru. Gina immoo hanga ofii harkaa waan qabaatin itti heeruma nan sodaadha. Maaf jennaan na horataa laata anaa dubartiidha. Yoo dhale ilmoo wajjin rakkadha. Yoo ilmoo gara qabadhe wajjin rakkadha. Heerumee abbaa haadha kiyya bira deebiin tolu obboleessa kiyya bira deebiin tolu na horataa laata namni kun akkam jiraadha laata jedheetiin bakka sigalee uf sodaadha hedduu uf sodaadha ati garuu waan horattuuf ulfi si rakkisu hin jiru ulmaan si rakkisu hin jiru maa sodaadha dhagaa cabsitee kuulii baadhattee horachuu dandeessa. Saa. Amma jechuudha ammallee fireendi keessanii irratti umriin fitinaa. Nama dubartii warra fireendi irratti umrii isaa fixuutu na ajaa'iba. Leesh fireendi irratti umrii fitta. Aji jijjiirru. Eegallee waan inshaalla fireendi xab gootu san jaartan ta'e irratti xab yoo goote bar waggaa haddaa jechuudha. Ilma bareedaa ku fakkaatu kana ladda kan kee daadii siin jedha bar. Wayinni wallah. Wallahi dhugaa kan hin jedha. Gizee harka qabattee deemtu qoma kan kee jalaa si bareeda. Waggaa 4 booda immoo isaaf si sodaatan. Ilma qabaa barsiin jedhan. Eegalee. Ilma qabaa barsiin jedhan. Gizee ladda kan kee ni deemu. Gizee harka qabattee waliin deemtu. Gizee uffata ofii uffattu itti bittee akka hiriyyaa kan keetiitti akka obboleessa kan keetiitti ladda kan keetii qabattee deemtu wanni addunyaa irraa hagas dasna namatti tolu hin jiru. Hedduu jechuudha. Eegalee. Reeditu maal jedhe seetanii dhihoo tana osuma wajjin akkana haasofnu. Jireenya kiyya kaayiroo keessa waggaa hagana jiraadhe keessa wanni ittiin gaabbine yoo jiraate firoo dhalchuu hiyya jedha.